السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما عركفوني جرجرتو أمتك أشتي أمتك جالالا في أمتك أبجا كم جرتا فياكي السني. الحمد لله رب العالمين. الرلي ديبيني ولدتي لفني جرا duraan dursa gara viidiyoo kiyyaatitti osoo hin tariiniin dura hordoftoonni kennuu yuutuub hundumti keessanii galatooma ulfaadhaa na jajjabeessuu keessanii fi hedduu isin galateeffadhaa. Akkasumas maamiltoonni haaromni gara chaanaala kiyyaatti guyyaarraa dabalamaa jirtan illee anaa dhufu welcome bagana gayaan dhuftan mana keessan chaanaala keessanii information waan tokko irratti wal barsiisna inni abdii qaba inshaallah. Formation gara asirratti wal qaqqabsiisna inshallah. Kanaafuu obboleewwan kiyya viidiyoo kana yeroo daawwattan like share gochuuf hin dagatinaa. Akkasumas hanqinaa fi qeequmsi jiru hundumaayyuu koomentii jalatti na hubachiisus hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa na bira dhaabbachuu keessaniif na jajjabeessuu keessaniif isiniin jedha. Lammii koo hedduu kabajamaadha dhugaa galatoomaadha. Egaa kana jedhe har'as viidiyoo tokkoon qabadheen dhufe. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun guyyaa rawaan gammachuun nageenyu keessattuu saba keenya lammii keenya kun yeroo hundumaayyuu gaafii nutti ta'a. Garuu waan rabbi fedhee waan na godhanii qabanii biyya keenya keessatti haara galfii dhabnee biyya namaatis baqannee haara galfii hin qabnu. Rabbiin gaheen hunaa jedhu rabbiin nuuf diliitee na hundaayyuu nuuf dhiisee rabbiin haara nu haa galfachiisu jenna inshaallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Obboleessa keenya kana suuraa isaa akkuma na dagaletti argitanii poolisiin Suudiitti Suudi Arabiyaa keessatti wareegamee jira jechuudha. Rabbiin nama jannata isaa taasisuu ala ahli isaa hundumaayyuu firoottan isaa hundumaayyuu sabrii haa kennu jechuun jaaladha. Hundumti keessanii du'aa godhaa fi haati isaa dalagatee naa galtii naa gale jettee osoo hedduu naa bilbila jettee osoo hedduu gaafa jenaas reefi fe'amee itti galuu kana caalaa wanta akka hamilee nama tuqun jiru hundumaayyuu waan rabbiin fide sababuma qadaruma isaati. Dhugaa rabbii wanni godha hin jiru. Garuu ammootuyyuu obboleewwan kiyya mucaan kuni kan wareegame poolisa jalaa osoo fiiguudha. Poolisa jalaa osoo fiiguudha kan inni wareegame jechuudha. Ni beektanii poolisni Suudii yoo si qabuudhaaf sitti dhufte ati jalaa chochochotaan xiyyiitti si gadhiisu qofa harki isaanii sassatan qabu dantaan qabu. Nama uummanni kun uummata sibiila ta'ee jira. Namaaf rifatu irraa bilisa ta'ee jira. Onnee dhagaanuuf ta'ee jira jechuudha. Bakka kamittuuyyuu naasuun qabu lammiin keenya baazawee. Namni isa hiduun jiru tiisisuma nafseen ilmaa Oromoo bakka hundattuu kan taate cunqursaa hunda keessa bakka kamittuuyyuu jechuudha. Inshaallah rabbiin nu haa baasu. Alaaf keessatti illee haara galfii dhabneerra rabbiin gahee nuunaa jedhu. Wallahi baay'ee nama dhibaa. Obboleewwan keenya wantoota oliidhaan barbaannu wantoonni orni akka dhaamsaatitti oliif dabarsuu barbaannu please yeroo poolisiidhaan qabamtanii poolisiin isin to'atee argitanii poolisiin isin argitanii jalaa fiiginaa yoo dandeessanii osoo isaan hin dhagenne karaa nagaa jalaa miliquu dandeessanii. Garuu ammoo erga isaan isin arganii booda jalaa fiiguu yaalinaa please Oromoo koo lammii koo jalaa fiiddanii hin yaa'ina. Xiyyiitiidha kasaa harka qaban ari'anii harkaa si qabu sonta tiiti sitti gadi dhiisanii waan ta'eef gaariidha miti. Lubbuu keessa akka hin taanetti hin galaafatinaadha. Hin dheessinaa please Oromoo koo. Yoo galtanis duuti biyya wajjin hirriba jedhan nagaan qabamtanii gara mana biyya keessanii deebuun waan tokko biyyatti illee qabamellee dhugaadha miidhamaa jira. Garuu ammootuyyuu akkasi fiiddanii ibidda xiyyiitiidhaan gubachuu irra mana hidhaasan keessatti gubattanii waan gahireen isiniif rabbiin isiif laata achi keessattis dararamtanii akira gara biyya keessanii yoo rabbi fedhi hin galtanii turtanii illee haftanii turii dafii galuu keessanii hin hafu. Kanaafuyyuu Oromoo koo xiyyiitiidha ibidda xiyyiitiidhaatiin hin gubatina. Please haga dandeessanii poolisiin to'atamtuu yoo to'atamuu keessa yookaan poolisiin isin hordofee isin arguu keessa erga mirkaneeffattanii jalaa ba'uudhaaf jettanii yaaliin godhina. Bara 2007 akka lakkoofsa Abashaatitti jechuudha. Suudi Arabiyaa keessatti osoo nuti karaa deemnu ijaarsa manaa wayitu jira. Achi hojjetti ijoolleen keenya achirratti ijaarsa manaa san keessa jiranii. Sana booddee poolisni marsitee maal godhanii dargaggeessi tokko Oromoodha
haxirraa uttaalee osoo jalaa ba'uudhaaf yaalii godhaa jiru xiyyiitii asitti gadhiisan. Poolisoonni marsanii jiranii mana san guutummaan marsitee jirti tokko lama miti makiinaa yoo xiqqaate makiinaa 5 olii akkas marsanii jiranii. Haxirii gubbaadha haxirii kanarra haxirii kan keessa uttaaluudha osoo poolisoonni argitu yaale achumaa osoo yoo inni ol bahee ga uttaalee harka fi akkas ol qabu xiyyiitii asitti gadhiisa harkatti liqirraa godhan jechuudha. Waa akkanaa kanatu jira yaa Oromootiya. Yoo qabamtanis poolisaan to'atamuu keessa yoo argitan jalaan chocho'ina. Piliis jalaan chocho'ina hifiigina qabamaa hifiigina. Isin qabanii mana isaa hidhaa haa galchan malee jalaa fiiguudhaaf yaaliin godhina tattaaffiin godhina miidhaa hamaarra geessa waan ta'eef miidhaa hamaarra bu'uu dandeessa waan ta'eef kanaafuyyuu rabbiin isinaa tiksu rabbiin isinaa eegu wallahi bakka jirta hundamtuu rabbiin tika ofii isiniif haa ta'u abshira homaa miti ni dhukkubsannaa gara hundattuyyuu. Yoo biyya keessattillee inuma boohaa jirra biyya namaatittillee boo'ichi nurraa afaan jiru inshallah rabbiin ga'ee nunaa jedhu yoo rabbi fedhi ni baana kanatti nafnu dhugaa dubbachuudhaaf waan ilmaan Oromoo baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama dhiba baay'ee nama dhukkubsa jechuudha. Kanaafuyyuu Oromoo koo akkasumattuyyuu mana hidhaa san keessattuu darraamutuyyuu irra isiniif filadhaanii akkana fiddanii ibiddaan doonii jechuu irra amma obboleessi keenya kun akkuma argitanii osoo jalaa ba'aa fiiguu xiyyiittiidhaan harka poolisiititti kan inni du'e jechuudha. Kana jennaan yaa Oromoo koo yoo du'anii hin ka'anii qadara garuu wanni hundumtuu sababa haa ta'u garuu nafseen abbaan hin eenye hoggaan ertuu jedhamaa mire kanaafuyyuu rabbiin isinaa tiksu rabbiin lammii keenya sanillee achi keessaa isaan haa baasu dararraa san keessaa rabbiin isaan haa baasu sagaleellee akkuma ta'utti itti hafuufnu gara mucaa horee biyya keessa horeegamee kana hundi kenna garas dacha'ee jira uummanni sagaleellee ta'uu akkuma itti fufetti itti haadachaanu isin jechuun jaaladha. Gamanattis burjaajaanaa gamanattis burjaajaanaa nafseen ilmaan Oromoodhaa gatiin qabdu maaliif akka kana taate gaafiidha. Sabni kun keessattuyyuu maaliif akka kana ta'e si dhiba nama dhukkubsaa jechuudha. Kanaafuyyuu Oromoo koo lammii koo rabbiin warroota mana hidhaa keessa jirullee rabbiin hin turin yeroo gabaabduutti sababa karaa hundumaa mijeessee rabbiin lammii keenya gara biyyaatti nuuf haa galchuu biyyillee kamaaleedhaa miti. Kan biyya keessa jiruyyuu du'a sareedhaa du'aa jira haa ta'u garuu duuti biyya wajjin hirriba jedhamaa mire kanaafuyyuu bakkuma jirtan sagalee walii ta'a piliis Oromoo koo lammii koo hedduu fiddanii bahuudhaaf jecha hin tattaafatinaadha hin miidhamtanii miidhaa hamaarra ga'uu dandeessa waan ta'eefi jalaa fiigina poolisa jalaa fiigina karaa kamiinuu yoo qabamtanii jettanii cabsitanii fiiguuf uttaaluudhaaf yaalii akkasiin godhinaadha. Nafsee teessan ibiddaa fillaatina mana hidhaa san keessattuu jiraattanii achuma keessattuu dararamtanii galuu isin wayya akkanatti ibiddaan amma kinoo obboleessi keenya kuni guyyaa masaattu ga'ee rabbi osoo olchaa fedhe garuu nu olchaa haa ta'u garuu nafseen abbaan hin eenye hoggaan hedduu jedhamaa mire kanaafuyyuu reeffii keenyas kabajan qabu akkanatti kinoo raasatti maranii akkuma suuraan agartan kanatti ajjeesanii biraa deeman jechuudha. Baay'ee nama dhiba baay'ee nama gaddi. Rabbiin gahee nunaa jedhu wallahi gubannee jira biyya baqaatti biyya keessa haaraan galfannu lammiin keenya biyya namaatittis haaraan galfannu jechuudha. Maaliif gaafiidhaan haafisi kana jennaan Oromoo koo lammii koo bakkuma jirtanitti waltisaa dhalleedha alaa keessaa wal quba qabaa dhalleedha walitti dhiyaa dhalleedha waa hundi keessan danda'een wal bira dhaabbadhaadha wal gorsaadha wal jajjabeessaadha hamilee waliif ta'aadha. Yaa Oromoo koo jibba dhiisaa jaalala maddisiisaa jibbi gatiin qabdu jaalalatu iddoo guddaa nu geessuu danda'a. Garbummaa kanallee yoo wal jaalanne yoo wal kabajne yoo tokkummaa qabaanne kan nuti bakka wayii ga'uu dandeenyu. Kana jennaani jajjabaadha rabbiin bakkuma jirtan isinaa tiksuutti kafii jala isinaa oolfatu wallahi baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee nama dhagaamaa keessi keenya nu gubate gara naan cabnee gamana haaraan galfannu karaa hundumaayyuu ilmaan Oromoodha kama du'e jedhanii duuti ilmaan Oromoodha du'atiisisaa dhabdee taatee jirti jechuudha. Bakka kamittuyyuu salphaadha taatee jirti. Rabbil alamin mala rabbiin saba kana maaliif akka saba kan nu godhe hin beeknu hayyootas osoo itti dhiyeenya hayyoota seenaa qorattoota seenaa sila sabni ku akka sabaatitti maal qaba kan jedhu sila cubboo wayii asii achitti hayyoo ka wanta warroonni asii achi darban raawwata wayitu nuun kafalamaa jiramu ka jedhu illee gaafii nanta akka nama tokkootitti sammuun kiyya wallahi sammuun kiyya keessa seenee sila sabni kun akka saba Oromootitti abaarsa wayii qaba cubboo
dilii wayii dalagee qaba dilii wayii dalagee warroota as dura achi darbanii dilii dalagee san nu rabbiin deebisaa jira moo dilii mateena ta'amma walirra dalagaa jiru tana mataan nu deebisaa jira kan jedhullee gaafii namatti ta'a inshallah rabbiin nu haa jijjiiratu qarallee akka laalamuu miti akka rabbiin akkuma ofii gara bal'een ofiitiin nu warate malee akka keenya silaa akka ta'u miti gandumaadhaa wanyaannaa goota kutaadhaa galchinee gandaa galchinee goota gaggara galchinaa du'aa jinaasa qabrii keessaa baasnee mataa gaggara galchinaa haadha waliitii wal arrabsinaa safuu cabsinee amantaa lagannee dagannee waa hedduu keessa jirra jechuudha akka kennaa rabbiin nu danda'e rabbii nuuf haa dhiisu diliiteen hundaa nuuf dhiisee gahee nu haa jedhu haara nu haa galfachiisu inshallah bakkuma jirtanii du'aa nuuf kadhaadha lammii keenya kan Suudi Arabiyaa keessa jiru biliis akkuma jirtanii walitti himaadha walla jajjabeessaadha qaama seeraatiin qabamtan taanaan tattaaffii harkaa bahuudhaaf hin godhina keessattuu warroonni dhiiraa yeroo baay'ee warroota dhiiraati irratti ka ta'u dubartii amma ammaatti wanti irratti agarra hin jiru biliis ijoolleen keenya du'aniin ka'anii uf qusadhaadha fi qaama seeraa harka seentanii bahuudhaaf uf qusadhaa isiniin jechuu barbaada lammii koo isin jaaladha isin kabajaa naaf jira dhaamtu isiniin argini inshallah hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti video kana yeroo daawwattanii like gochuu hin dagatinaa please gatiitiin kaffaltanii video yeroo daawwattan video kana like godha isiniin jechuun jaaladha qaaliiwwan koo isin jaaladha isin kabajaa bakkuma jirtan rabbiin isinaa tiksuutti kafii jala isinaa oolfatu inshallah baqattoota kennaafillee rabbiin rahmata godhee fi karaan banamee hundumtuu kararra deebi'ee rabbii yeroo gabaabaa keessatti maniidhaa san keessaa isaan haa baasu duuti biyya wajjin hirriba jedhanii biyyi keenyallee akkanuma akkasumatti galanii biyya namaa keessa akka daramu irra biyya ofii keessatti galanii du'u wayya allaattiin biyya namaa nama nyaachuu kanna allaattiin biyya ofii soorachuu wayya kanaatu homaa hundi godhu qabnu waan ta'eef gara hundattuu rabbiin gahee nuun haa jedhu dararaan nurra deemaa jiru kana rabbiin gahee nuun haa jedhu haara nu haa galfachiisu isiniin jechuun jaaladha ummata qashtii ummata jaalalaa fi ummata kabajaa inshallah hamma video biraatii walitti deebinutti like osoo goone biraan bayna video kana galatoomaadha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh